Nagaan sirrii haa ta'u hordoftoota koo akkam jirtanii nagaa qabdu nagaan kabajala tarabbii viidiyoo kana jechuudha akka carraaqama TikTok irra seenee sanan arge dhugaa rabbii jechuudha hin argine ani akkuma beekamu social media fayyadamuu dhiisitiin hin jira akkana kaanii viidiyoo nama jala deemee ilaalu asiifachi deemee raawwadhee waan arge ilaalu waan saan beeku bakka wanni ta'e miidiyaa dhumarra deemuu na jibbisiisee jechuudha dhugaa waaqa asuma fachi deemuu na jibbisiisee Vidicha argeen dhugaa waaqa kiwin jedhe malee garuu Saidoon akkam ijoo ispoortii barate moo akkam Saidoo sila akkam girgiddaarra tolbeeta bar girgiddaarratti gadi deebi'aa ture argitanii indi difratii namaa moo jechuudha dhugaa waaqa difratii namaa qoy amma intalli sunuyyuu jechuudha intalli sunuyyuu yoo mallee waraaniyyuu jetteeni ajiin akkamittiin isa waraanuudha Saidoo nama hiniisise malee isarratti miidhaa irratti hin geessisisne waraanuu jechuun ikko waan tokko nama waraanuu jechuun ikko agam akka ulfaataa ta'e beektanii sin garuu dhugaa waaqa agam akka ulfaataa ta'e wayne ana rabbumatu jechuudha isma dhugaa waaqa dubbachuudha fi rabbumatu Saidoodhaan eegaa jira malee namni isa balleessuudhaaf jechuudha namni isa miidhuudhaaf hin deemne hin jiru namni kamiyyuu jechuudha namni isa miidhuudhaaf hin deemne hin jiru garuu rabbumatu isa eegaa jira jechuudha balleessa isaatiinis ta'u balleessa isaas ta'uu baatu garuu jechuudha namoonni baay'een isa miidhuudhaaf kan deeman ni jiran garuu immoo rabbiin immoo isa eegatii jira akkuma ageessanii maal jedheeniti jechuudha inni kan waame ani viidicha arge dhugaa waaqa akkuma waanuma waraane natti fakkaate shinnaanni achi dhaqee intiniitti gadi luqqifatu sikkina yookiin billaa sanatti gadi luqqifatu waan waraaneesse dhugaa waaqa na maal jedheeniti garuu jalqaba irratti kan inni akka Saidoon achitti isa bira dhaqu taasise yookiin immoo Saidoon bakka sanatti isa eegu taasise dhiifama haati manaa isaanii lammaffaa fuudhee jechuudha ajiin kan lammaffaa fuudhe suni balleessa Sumayyaatti kana dura isheedha mitiiree kan Sumayyaadhaan Saidoon ilmoo biraa godhatee jira haadha manaa biraa qabaa nama biraarra dubartii biraarra ilmoo godhatee qaba kan jedheen ishii ture intalittiisi haadha manaa ajii lammataan fuudhee tanaa jechuudha akka odeessanitti kan nuti wanti irraa beeknu tokkollee hin jiru oduu isaaniitti malee kan nuti haasa'aa jiru haa ta'u malee yommuu amma maal jedhaanii ajiin Saidoodhaan daawwalee fi yookiin immoo sagalee qabee fi bilbila namaatiin sagalee sii qabaa jedheen inna dhiifama si gaafadha luka keerratti kufee tananii dhiifama si gaafadha haadha manaa kootu balleesse waan hin jirre haasuftee raawwattee Sumayyaadhaan walitti sinnaxxe kan walitti sinnaqi haadha manaa kooti sababa kana ta'eefuu dhufee dhiifama si gaafatuun qaba bakkaati jirtutti yookiin immoo yoo bakkeetti walii qabnee raawwanne bakkeetti wal arginu dhiifama si gaafachuun barbaada luka keerratti kufee dhiifama si gaafachuun barbaada jedheen jennaan Saidoonis faqqanni akkas jedheen jennaan dhugaadhumaan ajiin dhiifama na gaafachuudhaaf immoo waan biraan irratti yaadeeti immoo dhuguma inni iyyuu ofitti shakkeetee jira akkasuma immoo iyyuu caaltuun haati manaa ajii si jalqabaa jechuudha Saidoo irratti bilbilteetii jirti Saidoo irratti sagalee qabdi ishiin illee sagalee isii dhageessisee jira viidiyoo keessatti sagalee qabdee fi sagalee sana dhaggeeffateera jechuudha sagalee dhageessisee jira immoo miidiyaa irratti Saidooni ani garuu viidiyoo isaanii guutuu isaan argine viidiyoo kana eessarraan arge TikTok irraan arge dhugaa rabbi jechuudhaani ginnaan argu hedduu takka kiw jedhe jechuudha kiwin jedhe dhugaa waaqa waanuma waraanee natti fakkaate achiin caaltuun ittiin teetii jirte ka ajii hiisisanii turanii mitiire akka hiisisanii turanii hundi keenya argine abdiin fi intanaan jechuudha wayin afuran nacitee yana dhugaa waaqa jechuudha naan argu waan dhugaa waraanee natti fakkaate inna abdii fi Saidoon hiisisanii turan
jalqabarra si mana hidhaati kan baase Saidoodha. Gaafa gara biyya achi deemee achi dhaqee raawwatee isa mana hidhaati kan baase Saidoodha jechuudha. Ammas immoo deebisee raawwatee rakkina inni ilmaan isii yookiin immoo ijoollee caaltuu inni waan kennuu didee fi deebisee yookiin immoo rakkina biraa ammas jidduu sana keessatti waan uumameef deebisee mana hidhaa galchisiisan jechuudha. Daa'imti akka abdiin hin beekaa jedhe ka daa'imti iddoo jirtu abdiin hin beekadhaani kan isaan haasa'anitti jiranii garuu daa'imta gaammaatitti caaltuu bira dhaqne daa'imti bakka biraa jirti. Egaa waan baay'eetu jira. Jireenya tidaarii keessa jireenya irsaafneetii keessa waa hedduutu jira jechuudha. Keessattuu gaafa daa'imti godhamte gaafa ilmoon godhamte ilmoo sun jidduu keessatti rakkatti jechuudha. Rabbi nama rakkise, Rabbi ilmoo faana nama rakkise, Rabbi ilmoo namaa kenneetis jireenya nama gargar hin baasin. Dhugaa waaqaa jechuudha. Agam akka namatti ulfaatu nama keessa jirutu beeka. Isuma dhugaa waaqaa dubbachuu fi agam akka daa'imti gaafa si bira jirtu jireenya kee nama tidaarii kee gaafa diigdu daa'ima qabattee jechuudha. Daa'ima qabattee gaafa tidaarii diigdu agam akka namatti ulfaatu. Agam daa'imti sun akka siqaayee si keessu. Aga ta'eeyyuu daa'imti obbarte. Daa'imti gaaris yaraas gargar baastee beektu yoo taate malee daa'ima xiqqashuu yoo taate daa'ima gaariif yaraa gargar hin baafanne yoo taate agam akka nama rakkistu abbaa beekutu beeka jechuudha. Abbaa waan sana keessa jirutu beeka. So kanaafiyyuu amma daa'imti kun jidduutti rakkataatee jirti. Isaan achi wal lolaatii jiru daa'imti immoo bakka biraa jirti jechuudha baate. Haa ta'u malee caaltuun amma Saidootti himteetii turte. Ani mana hidhaati isa baaseen jira. Sababni isa baases immoo mana hidhaatti dhukkubsatee rakkateetii ture. Ilaa meeqa ilaa dubartii kana jechuudha. Nuti dubartii gaafa jedhamnu jechuudha. Dubartoota gaafa jedhamnu lapheen teenya xiqqishuudha jechuudha. Rarraatudha. Rarraatee jirti. Qabatteen jirtu iddoo tokko jechuudha. Wanna tokko qabatteen jirtu, maxxanteen jirtu, rarraatee jirti jechuudha lapheen keenya. Argitanii? Gaan isii rakkisee isirratti dubartii biraa fuudhee ilmoo isii jalaa fuudhee isii rakkisee siqaayee isiidhaaf laaterra namni isiidhaaf jedhee immoo yoo sababa isiitiin isa fuudhee mana hidhaa galchee gaafa inni dhukkubsatee mana hidhaatitti dhukkubbiidhaan akkasuma mana hidhaa keessatti akkuma jedhamu immoo dararamaa akka ture akka warroonni gaardii qaxqaxaa turanidha jechuudha kan inni dubbataatii ture. Gaafa rakkinni kun isarra ga'u garuu qaxqaxameetu qaxqaxaa sararraan dhukkubsate ta'uu danda'a jechuudha. So gaafa rakkinni kun yookiin dhibeen dhukkubbiin kun achi mana hidhaa keessatti isa mudatu ishiin mana hidhaatirraa dhattee isa baaste jechuudha. Isiidhaaf jedhanii raawwatanii Saidoo fi abdiin mana hidhaa akka inni galu taasisanii innillee akka adabamu taasisanii daa'imti sun illee of amanee raawwatee mana hidhaa keessa taa'ee akka daa'imti sun isiidha gara isiitti deebitu akka taasifamtuuf osoo isaan haala mijeessafii jiranuu isiin immoo dugda duuba deebitee dhattee mana hidhaatii isa baaste jechuudha. Mana hidhaatii isa baastee Saidoodhaa dawwalteef. Saidoodhaa gaafa dawwalteef jettu ani hajji mana hidhaatii baaseetiin hin jira. Sababni mana hidhaatii baaseesisi waan inni achitti dhukkubsatee fi sababa mana hidhaatii isa baaserraan immoo hiccitii baay'ee dhaga'eetiin hin jira. Waa baay'ee wanta kana hunda hin dhaga'in, wanta kana dura hin dhaga'in, wanta kana dura hin beekin waa baay'ee bareetiin hin jira. Mana hidhaatii isa baasuun kan koo gara tokkoonee anaaf waan gaarii naaf ta'ee jira. Anaaf furmaata tokko naaf ta'ee jira. Anaaf deebii tokko naaf ta'ee jira jettee dubbattee Saidootti himaatii turte jechuudha. Kanaaf iyyuu akka carraallee ta'ee raawwatee yoo inni wal argina siin jedhe isa bira hin dhaqini isaan waliin qunnamini. Haa ta'u malee immoo ammas ilmoo konaa kennaatiin jiru. Ammas na rakkisaatii jira. Ammas dararamuun kiyyaa akkuma kaleessaa dheengaddaati. Ammallee akka mana hidhaatti naaf deebi'uun barbaada. Argitanii dubartii kana jechuudha. Isuma dhugaa dubartii yoo jedhanii maqaadhuma takkaan waamamti. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Argitanii kaleessa isiidhaaf jedhanii raawwatanii hiisisanii har'a immoo dhattee ofiisiitii baaste amma immoo deebitee kan rakkataa jirus isiidha. Har'as immoo deebistee nama rakkisuudhaaf koottatii mana hidhaatti naaf deebisaatti kan baase isii akkamittiin achi deebisuuf danda'u. Balleessan isii bira jira jechuudha ammallee. Haa ta'u malee immoo isumarrattuu deebistee isiin ittiin teetii jirti. Namichi sun immoo si arguun qaba jedhee raawwatee bilbila nama biraatiin sagalee qabee fi akka wal arkamu taasisame wal arkanii erga wal arkanitti immoo maal akka godhani akkuma jalqaba viidiyoo irratti argitanii waan ajaa'ibsiisaa jechuudha. Osoo yeroo sana Saidoon sana dura waan isii eebbisuuti jechuudha. Caaltuun isas mana hidhaatii baastee baasuu isiitis akkasuma immoo akka isaan waan kana Saidoo irratti mari'ataa jiran Saidootti himuu baattee Saidoon of eeggannoo hin godhatu ture jechuudha. Garuu Rabbi si eebbisu kana isiitti himuun isii
haa galatoomtu. Isin itti himtee Saidoon gaafa inni dhaqutti of eeggannoo godhatee jira. Gaafa inni billaa luqqifatu